Yaa fageessituu rakkoo ansi malee hin qabu irkoo tarkaanfii jireenya kootiif sumaatuun naaf taha taakkoo ansi malee hin qabu atummaan naaf tahe barkoo ibsituu jireenya kootii ati dandeessuu waa hundaatii naaf jiraadhu ammallee sumaatu naaf caala hunda dubartiitii naaf jiraadhu ammallee sumaatu naaf caala hunda dubartiitii. Ashama harka fuune hordoftoota koo kabajamoo nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa har'a sagantaa bareedduu irraa barnoota fudhattan jedhee abdii qabu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Sagantaa kiyya guyyaa har'aan tanaa qabadhee dhufe kana keessatti waa 5 barnoota ajaa'iba kan isin irraa qooda fudhattan jedhu kaniin anilleen itti gammadu isiniif qabadheetiin dhufee jechuudha. Barnoonni kiyya guyyaa har'aan tanaa warra fuudhe dhiirota jechuudha, warra haadha manaa qaban qofaa fi waa 5 kanaa qulfii haadha manaa kee ittiin banattu takkaahuu ittiin gammachiistu guyyaa guyyaadhaan irra deddeebitee kan jaalala kee haaromfattu jechuudha. Jaalalli ni haaroma, eeyyeen ni haaroma. Haati mana keetii yookaan hiriyaan jireenya keetii guyyaa guyyaadhaan gammachuu yookaan fuula gaarii buhaartii addaa jecha babbareedaa sirraa feeti. Jechoonni kun maali jechuun keessan hin oolu. Waa 5 kana gara fuulduraatti isiniin barsiisa. Amma dhuma sagantaa kanaatti nafaanaa bu'aan isiniin jira. Osoo waan kanatti hin seenneen duratti jechuudha. Warroottan chaanala kanaaf haaraa taatan like, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jira jechuudha. Maaliif chaanala kana irratti wantoota garaagaraa barnoota adda addaa gara fuulduraatti qabadhee dhufuudhaaf inshallah yoo rabbi jechuudha. Kanaaf isin like warroottan chaanala kanaaf haaraa taatan maatiin uffatanii akkama jajjabeessitan abdiin qaba. Asumaan hayyee gara barnoota keenyaattiin isiniin jira hordoftoota koo qaqqaalii. Akkuma beekamu haati mana keenyaa yookaan hiriyaan jireenya keenyaa jechoota gaggaarii wantoota garaagaraatiin waan babbareedduu jechi gaggaarii waan sitti tolu sitti illee tolu qabattee jechuudha. Isiidhaan jechuu wantoota garaagaraatiin jaalala keessan guyyaa guyyaan haaromfachuu jechuudha. Kuni aadaa dubartii. Wanti 5 irraan tana ani akka fakkeenyaatti qabadhee dhiyaadha. Takka haati manaa keetii wanni isin sirraa feetu galateeffachuu fi ammallee faarsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf faarsuu yoo jennu waan tokko neef isin hojjette waan basiixa takka waan xiqqoo takka illee neef taate waan gaarii hojjette baay'ee namatti tola akkanatti jechuudha. Isii gammachiisuudha qabda. Galateeffachuu taate illee jechuudha. Oomaatee haa hojjettu waan feete haa gootu galatoomii jaalalleetiyyaa qaareetiyyaa beeytuutii jechoota ittiin filattu baay'ee beekuu dandeessa, qabachuus dandeessa. Haala sanitti haadha mana keetii takkaa'u hiriyaa jireenya keetii gammachiisuu dandeessa jechuudha. Inni lammataa ati naaf bareechituu waa maraati tan sinaaf geessuu hin jirtu aalamuma kanarraahu jechuun ni qabda jechuudha. Fakkeenyaaf waan kana irratti ati bareechituu takkaa'uu tolchituu yoo neef jetteen maal irratti akka ta'e wantoota garaagaraa fakkeenyaaf miidhagina jechuudha. Miidhagina mana isii keessa qulqullina isii takkaa'uu nyaata isiin gootu irratti wantoota isiin hojjettu irratti san keessaa takka fudhattee waan kana irratti bareechitee waan kana hojjetta. Bakka keekii maan taane jechuudha. Ati baay'ee waan kana tolchitaatte isii wanta isiidhaan jettu san keessaa kophatti baaftee saniin isii faarsuudha qabda jechuudha. Maaliifuu dubartiidhaaf wanni takka wanta isiin hojjette takka irratti yoonii fi jajjabina
خنيتف يونيفورم سنرتي جيبيستي وان كان باي تولجتي كوتا باي تولجتي حجتا باي نمتي تورا جتي أكستي يونيفورم جيبيستي باي هاويتي سيفلي جيرانيا خيسان كيستي مادة غمچوتي يجچودا إني صدفادا أو ما شاء الله جالدتي يا حبيبتي يا أرى كان دول على باينتي بريدا جتاني تري سيغفتي مالي أكدر سيجالي سينجچو دنديسي كان كيسا وانتا كفلچو دندو دمالتا wantoota uumama isii keessa jechuudha waan isin bareeffachuu dandeessu fakkeenyaaf rifeensa fakkeenyaaf uffannaa isii wantoota garaagaraa irratti fakkeenyaaf rifeensa fudhatte irra maashaallah rifeensi kee baay'ee natti bareeda uffata yoo taate illee uffannaa isin uffattisan irra uffannaan kee kun baay'ee natti tola jettee jechuudha waan isii ati natti bareeda jetteen san irraa waan takka qabattee san irratti dhaabbattee jechuu ni qabda jechuudha. akkasii wanta kan haala kana yoonii fi kan fayyadamtu taate haati manaa keetii siif bareeduu irratti siif tottolfachuu irratti uffannaa isii irratti miidhagina qaama isii irratti wantoota garaagara irratti jechuudha haamileen si jabaachaa halee irrallee arra si gammachiisuudhaaf yaaltii jechuudha. inni afraffaadha ani arra baay'een si jaaladha. akkuma beekamu namni tokko guyyaa wal qaadhimurra guyyaa takkaa'u hamartii walitti kaayatu takkaa'u guyyaa inni haa wal godhatu irra jaalaltiin jirti jechuudha abbaa rabbiin waliin hin fadhiyyoo taate malee garuu nama takkaa'u abbaa rabbiin jaalaltiitti biqilchuu yookaan magarsuu dagaagsuu barbaade guyyaa guyyaan jaalalti isaanii haareya guyyaa guyyaan gammachuun isaanii haareya jechuudha maaliif جارلتي كان ربيتي كان ما خيس خايس ربي توكيتشا وانتا تيبو جتورا هاي هردفتوكو كالي وانتي نسيجي كاسا اسم التولتانان لايك غوران اسمين جام اما غرا برنوتا كينيا شنفافي إسا روماتي دبرا جولا شنفافي إني روما ما ليوني في جتان دوبرتين جريني سيخيستي ولين هاسو بيرفكت مسخرة انتو تقرقرها فيتين مسكرة واو it's louder فكين يمالي راقافة شوقبتا باي شوقا ساقنتا يروقا نتافي ولين هاسو كم برباتي سادا شودا وانتو توجي خيساني ترى وانتو تجريني خيساني ترى حاجة بسيطة شودا وان غرغرا ايرا ورغافه دنديس I like it اكمي هوجي مي مارسي غرغا مال هاجمتي جچودان وانتو هذا جريني كسنيرا يونا في بزنس ياسمين رايحه تعمل دبكه يونا في المنقبات يمكن شوي وانتو تغرغرا ايرا اسي غافتي اتدياتي ولين تبتي ولين خلفو جارتي چودا اني شنفا خنا akasi dhaggeeffattoota koo hordoftoota koo qaqqaalii maatiiwwan koo warri na jala jirtan laayikii tuqaa warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa nu jajjabeessaan isiniin jaa fayyaanaaf taha barnoota kana irra akka waa hubattan akka waa irraa qabattan abdiin qaba naaf jabaadha naaf ulfaadhaan